sagalee waaqayyoon hirmaachuu danda'a. Gara warra Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 akkasiin gaafattan nan fedha. Gara warra Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17. Romans chapter 5, verse 17. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 17 maqaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Irra daddarbaan nama tokkootiin sababii nama tokkicha sanaaf duunni erga mo'ee warri qajeelummaa argatan immoo Yesuus Kiristoos namicha tokkicha sanaan hammam guddaa caalchisanii jireenyatti hamuun irree isaan ayyaana Waaqayyoof kennaa tolaa hamma isaan irraa hafutti fudhataniiru. Irraan deebi'a. Isaan ayyaana Waaqayyoof kennaa tolaa hamma isaan irraa hafutti fudhataniiru. Ameen. Amen. Kadhannaa Waaqayyo. Hallelujah. Yesus kadang sifat itu. Ya Waaqayyo kadang sifat itu. May kadang bukti kisah. Ya dengan kisah ini kadang Waaqayyo tolong. May kadang dapat kisah bana. Ya ada kisah bana. Gara kisah bana. Afur kisah bana. Waaqayyo kadang besok. Waaqayyo gaaffii keessa na dubbisu. Waaqayyo keessa na dubbisu. Akkas jedha sagaleen Waaqayyo. Waaqayyo Waaqa kaleedhaa fi ribuu qolee ilaalu. Mee kaleef ribuu keenya Waaqootti argisiifname. Mee keessa garaa keenya Waaqootti argisiifname. Akka jedha Kiristoos Yesuus maal jedhee ilaamee abbaan koo akka isin itti kadhattanii isin barsiisuu yookiis shaakalsiisuu isin hin barbaachisu. Maaliif abbaan koo laphee keessan keessatti waan isin yaadan iyyuu beeka waan ta'e. Kanaafii mee laphee keenya Waaqootti qabna. Mee laphee keenya Waaqootti argisiifne roga. Afaan keenyarraa utuu hin taane garaa keenyarraa Waaqayyoon jaallachuu keenya. Afaan keenyarraa utuu hin taane garaa keenyarraa Waaqayyoon barbaadachuu keenya. Afaan keenyarraa utuu hin taane dhugumaanii yaada garaa keenya irraa Waaqayyo wajjin jiraachuu keenya. Waaqayyoon duukaa bu'uu keenya mee Waaqootti argisiifna. Waaqayyo subhaan godhuu qaba. Galanni Waaqayyo fayyadamu. Ameen. Ya Waaqayyo gooftaan si kadhanna galanni sii fayyadamu. Nu gidduu jirta maqaan kee ulfaatu. Nu gargaaraa jirta galanni sii fayyadamu. Gargaarsa keetii yoo nageenya maqaan kee ulfaatu. Yeroo kana gooftaa afur qulqulluu sin kadhanna. Maqaa Kiristoos Yesuusiin yaa Waaqayyo iddoo kanatti si afeerra. Iddoo kanatti si barbaanna. Gooftaa afur qulqulluu. Nu gidduu deddeebi. Nu gidduu buufanna. Nu gidduu ta'e. Nu wajjin ta'e. Nu gargaara. Nu gargaara. Lubbuun mana keessa tokko iyyuu maqaa Yesuus Kiristoosin utuu hin tuqamin mana keessaa gadi hin bahin. Ameen. Maqaa Kiristoos Yesuusin gaaffiin tokko iyyuu utuu hin deebine mana keessaa gadi hin bahin. Hibboon utuu hin hiikamin mana keessaa gadi hin bahin. Namni hidhaarraa utuu hin hiikamin mana keessaa gadi hin bahin. Kanan goota galanni sii fayyadamu. Maqaa Kiristoos Yesuusin. Ameen. Namichi miilli isaa hokkolaa ta'e yookiis naafa ta'e tokko balbala mana qulqullummaa fuuldura dhaabatee taa'ee dhaabbachuu hin danda'u waan ta'eef taa'ee kadhachaa ture tokko guyyaa gaaf tokko gara sa'aatii booddee wanta haaraa ta'e akkuma amala isaa taantima kadhachuudhaaf dhaqeetu balbala mana qulqullummaa taa'e akkuma kaleessa dheengadda shaakalee har'ammoo horii namni naaf ni xaxaa saantima namni naaf hin kennaa jedhee dhaqee taa'e
Guyyaan sun garuu isaa fi special day guyyaa addaa ture. Haqee haa ta'u iyyuu malee lafanni taa'ee jirutti guyyaan suni akka kaleessa gaddaa hin turre. Guyyaan suni akka torban darbee hin turre. Akka waggaa darbee hin turre. Akka shaakala isaa inni itti baree hin turre. Guyyaan gaafa sanaa guyyaa itti namni sun hiikamu ture. Guyyaa itti inni isaan dhima coratu utuu hin taane, guyyaa itti inni taa'ee harka namaa kan jedhu utuu hin taane, guyyaa inni itti fiigee harka isaa ol waaqa tolkamu ture. I assure you, I want to go down. Namoonni baay'een hin hiikamu ture. Namoonni baay'een hin hiikamu ture. Wanta lama wanta waaqayyo godhu isin dabalata kana gaafa irraa godhu. Number one hin hiikamtu. Ka Israa'el maffataatan beektu hidhaa diinaa irraa hiikamtu. Namoonni baay'een hidhaa diinaa irraa hiikamu. Ameen. Inni lammataa kan ta'u immoo you identify your enemy. Akka ta'e hin guddanne, akka ta'e fuulduratti adeemne, yaabee kan si qabu afur qulqulluu addaan baasee si argisiisa. Ija keessa namaa jechuudha. Banni waaqayyoo fayyadamu. Gara lafa kanaa utuu hin dhaqneen duratti gaaffii tokko meesin gaafadha. What is the reason you are here? Akkasin har'a sa'aatii kana yeroo kan as jiraattan kan godhe sababni isaa maal akka ta'e beektu laata? It's only for one reason. It's because of one reason. Kana beektu laata? Beekan olles keenya sila kadhannaa keessatti yoo xinnaate gara si'a 20 horii jedhira wanta jecha sana foordiisa. Sababni isin jirtaniif maal akka ta'e beektu laata? It's very simple. Ayyaanni waaqayyoo wanta isin gargaara. Utuu ayyaana waaqayyoo irraa hin taane isin jirtan. Nama meeqatu as jiraachuu utuu barbaadu, as jiraachuu utuu fedhu dhabe beektu laata? Mee taa'aati sekendii muraasa yaada. Haa baay'ee. Yoona amma namni lafa dhaqu dhabee akka taa'e. Lafa dhaqu dhabee. Beektu laata namni lafa dhaqu dhabee gaafa rakkatu? Lafa dhaqu dhabee. Garuu akkanas hin dhufne immoo ayyaana waaqayyoo itti irratti. Galanni waaqayyoo fayyadamu. Isin garuu ayyaanni waaqayyoo fayyadamu. Sagalee waaqayyoo maal jedhaa? Isin ayyaana waaqayyoof kennaa tolaa hamma isin irraa hafutti fudhataniitu. Ameen. Mee jedhaa kana ayyaana waaqayyoof kennaa tolaa hamma anarraa hafutti irraa hafa fudheera. Hallelujah. Maaliif beektu? Let me put it this way. Kiristoos Iyyasuus du'aa ka'uu isaatiin ayyaana waaqayyoo isa nuti gaafa kadhannaan xumuru ayyaanni waaqayyoo abbaa keenyaa jaalalli gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu isinii wajjin haa ta'u jennu sana. Kiristiyaana ta'uu keessanii Kiristoos Iyyasuusin fayyisaa dhuunfaa keessanii gootanii fudhachuudhaaf ayyaana waaqayyoo isa fudhateetu. Ayyaanni waaqayyoo sun garuu maal laata? Ayyaana waaqayyoo maal akka ta'e beektu namni tokko maal jedhaa yoo dhumu. Waa'ee dhuma tajaajilaa irrattu ayyaanni abbaa keetii si haa eebbisu naan jedhee kiristaana nama godhu. Baay'ee nama gooftaa jedhamu. Ayyaanni waaqayyoo si haa eebbisu naan jedhee. Ayyaanni ayyaanuma definitionii kan biraa qabu. Ayyaana isa ayyaaneffatan holiidee sana beektu ayyaana namaa haa ta'u, ayyaana qaalloo haa ta'u, ayyaana xonqaayii haa ta'u, ayyaana waaqayyoo haa ta'u, hundumtuu ayyaanuma ayyaanichi ayyaana. Neechari isaatiif hojii isaatu adda. Ayyaana namni abaluun ayyaana qaba kan jedhamu ayyaana qaalloo. Ayyaana seexanaati. Ayyaanni waaqayyoo garuu kallattiin ittiin adda ta'e isin argisiisa. By the way, jechi ayyaana jedhu kana yoo definition isaa hiikne ayyaana waaqayyoo jechuu mee namni isinii gala jira laata? Mee natti maame? Ayyaana waaqayyoo maal jedhu? Ayyaana waaqayyoo jechuun afur waaqayyoo jechuudha by the way. Ulfina waaqayyoo. Ayyaana waaqayyoo jechuun ulfina waaqayyoo eeshi. Eebba waaqayyoo eeshi. Okay. Eeshi. Jabina. Gammachuu. Gammachuu. Okay. Kana hundumaa ol keessaa qaba garuu ayyaana waaqayyoo definition isaa well say jedhee maalun dhiifama. Nama tokkotu waa balleessaa jenna. Nama tokkotu waa balleessa.
ayyaana waaqayyoo kana abbaarraa argachuu hin danda'u ilmi. Ayyaana waaqayyoo kana intalli abbaarraa argachuu hin dandeessu. Haadharraa argachuu hin dandeessu. Obbolaan isaa, gwaddanyaan isaa, firan isaa. Abbaa isa dhalchirraa ilmi ayyaana waaqayyoo nuuf kenne argachuu hin danda'u. Ayyaana waaqayyoof maaloo jedhu ayyaana waaqayyoof kennaa tolaa. Ayyaana waaqayyoo jechuun utuu waaqayyoon balaaleffattu, utuu waaqayyoon jibbitu, utuu waaqayyoon hin barbaadin, still waaqayyo maal jedha? I love you. Waaqayyo lakkinaa abboomami, lakkinaa wajjin ta'i, lakki anatti qabami, anatti malee jiraachuu hin dandeessu, anaa wajjin malee ta'uu hin dandeessu. No, utuma jettee adeemtu. When it comes to the verdict, still he's saying, I love you. Ayyaana waaqayyoo jechuudha. Fakkeenya gaarii miti garuu akka kana sitti waan argifadha. Pirezidaantii biyya kana bulchaa jiru amma eenyuun maqaan isaa? Doonaald Tiraampiin yoo fudhattanii ilaaltanii nama gaarii miti. Nama amala gaarii qabus miti. Nama seenaa gaarii qabus miti. Waan baay'ee nama laaqeedha. Security biyyaatti iyyuu dhufee biyya iyyuu kan rakkiseedha. Abbootiin amantii warra biyya kanaa kiristaana ofiin jedhan garuu no matter what, waan barbaadan yoo waa'een isaa haasa'ame still they want him. Why? Because they have their own purpose. They have their own agenda. Jaalala waaqayyoo yoo ilaalle maaliif sila ilmi abbaarraa argachuu hin danda'u jedhe beektu yaadattu jechuun tokko takka abbaan keessa akkas hin jedhin malee nama abbaan qabne jiru as keessa lubtuu abbaa malee kan dhalate jiru abbaa keessa yaadadha warra abbaa keessa lubbuun jirus warra hin jirres fakkeenyaaf akka abbaan kun lubbuun hin jiru garuu ni yaadadha. Garuu jecha tokko jira namoonni tokko miti adarraa kaatee mucaa koo miti garaa isaaniirraa iyyuu hin ta'in malee afaan isaaniitiin ati kana booddee mucaa koo miti yookiinis immoo ijoolleen aarte ati kana booddee abbaa koo miti. Isa kanatu waaqayyoon bira hin jiru. Ayyaana jechuun isa kana. Namni kun gaafa gaarii goote si jaallatee, gaafa gargaarte si wajjin ta'ee, gaafa isaaf abboomamte si wajjin ta'ee, gaafa ati isarraa addaan baatu innis maal godha kana booddee kana gootu taanaan mucaa koo jedhee si waan godhe. Hallelujah. Waaqayyo garuu yeroo hundumaa mucaa koo jedhee si waan. Ameen. Ayyaana waaqayyoo kana. Dhagaa waan ayyaana cuma jira dhiifamuu cubbuu የኃጢአት ዋጋ ሞት ነው isa jedhu sana kan shaare ayyaana waaqayyoo. Kanaaf Roome raawwatina Roome boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraa maal jedha sababa nama tokko yookiis maqaadhaan yoo waamne Addaamiif du'i yoo dhufe iyyuu sababa nama tokko immoo yookiis maqaadhaan yoo waamne Kiristoos Iyesuus immoo ayyaanni waaqayyoo dhufeetu nuyini beenyaan cubbuu du'a isa jedhu sana nurraa kaase galanni waaqayyoo. Ati gaarii goote sin jaalladha amma immoo ati hamaa goote cubbuudha beenyaan cubbuu immoo du'a hin duuta hin lamtoota akkas taata inni jedhu sun fonqol jedhe nurraa galagaleetu utuma daballeessaa jirtu sin jaalladha sin jedha waaqayyo. Hammam na jaalladhaa ittee gaafate acha gaalaa mala bichila hammam na jaalladhaa gaafa jettee immoo gaafattu I love you to the maximum. To the best of whatever he can pay for you. In this man, one makam. Tokkicha Kiristoos Iyesuus ilma saasana hamma dabarsee fannoo irratti siif kennutu sin jaalladhaa sin jedha waaqayyo. Ameen. Hamma Kiristoos Iyesuus dabarsee naaf kennutu sin jaalladhaa naan jedha waaqayyo. Ayyaana waaqayyo jechuudha. Amma gaa kana miti kan isin barsiisaa aruu barbaadu tokko sana miti. Waa'ee ayyaana waaqayyo utuu isin hin galin achi keessan galuu. Amma ayyaana waaqayyo isin galeera. Ayyaana waaqayyoo immoo akkaataan itti argatanii teolojiidhaan eebbifamuudhaaf miti barumsa kiristinnaa barachuudhaan soomaaf sagadaan kadhannaan ayyaana waaqayyoo siin kennu amma ayyaana bura siin tima kan ilaa barumsa dhoo kan barsiisaa roonaan jedhaa
Kadhannaan ayyaana Waaqayyoo siin kennu. Soomaaf sagadii ayyaana Waaqayyoo siin kennu. Ayyaanni Waaqayyoo soomaan miti. Ayyaanni Waaqayyoo beekumsaan miti. Ayyaanni Waaqayyoo wangeela qorachuudhaanis miti. Ayyaanni Waaqayyoo kennaa tolaa akkasumaan Waaqayyo utuu adeemaa utuu hojjettee we don't deserve it. We don't deserve it. Akka dhiifamaatti kan nuuf kenname. Utuu nuti deserve godhin kan nuuf kenname. Ayyaana Waaqayyoo sentari isaa keessa galtee kan jiraachuu dandeessu garuu indee kadhannaadhaan miti jettee ishi lallabaaf miti jettee eeyyee barumsaaf miti jettee eeyyee soomuudhaan iyyuu miti jettee eeyyee maaliin repentance qalbii jiru jira. And then you be transformation. Qalbiin inni irra ila soomaaf sagadaan turtee ayyaana Waaqayyoo barbaadde cubbuu keessaa baata utuu hin taane qalbiin dirate cubbuu keessaa baate soomaaf sagadaan fuula Waaqayyoo dura gaafa turtu ayyaanni Waaqayyoo sirriitti hojjechuusaa namoonni kan biraan immoo sirraa argu. You know what I'm going to do? Amma waa'een ayyaana Waaqayyoo sinii galeera miti? Ayyaana Waaqayyoo akka tagala sinii galeera miti? Ayyaanni Waaqayyoo kun immoo maal of keessaa qaba? Kittifoo namni si fuuldura kaa'ee nyaatanii kittifoo maal of keessaa qabu sinii jedhanii deebiin isaa salphaadha. Foon diimaa waan of keessaa kan hin qabne qulqulluu se the best of keessaa qaba. Miti? Namni foon qurxii mureessi fuuldura kaa'ee maal of keessaa qaba jechuu danda'u foon of keessaa qaba. Ayyaanni Waaqayyoo of keessaa maal qaba kan jedhu yoo ilaalle namoonni baay'een ayyaana Waaqayyoo kamatti ilaalu beektu. Ayyaana Waaqayyoo amma gamaanii fi because definition ayyaana Waaqayyoo waan namaa hin galleeftu yeroo baay'ee namoonni ayyaana Waaqayyoo iddoo kiristaanota dhugaatu warri lallabanii jala bureessatti warra deebi'a. Warri itti lallabamu miti warri itti lallaban iyyuu ayyaana Waaqayyoo yeroo baay'ee isaan dogoggora hin agarra. Maaliif definition isaa namaa hin galleedha. Kanaaf ana ajjummaa hin taane to explain that. Ayyaanni Waaqayyoo mataansaa akka godootti afatanii kan keessa taa'an otoo hin taane ayyaanni Waaqayyoo it is a power. Ayyaanni Waaqayyoo humna Waaqayyoo jedhame. Mata duree lallaba godheessa. Ayyaanni Waaqayyoo humna. Don't forget this. Ayyaanni Waaqayyoo humna. Amen. Ayyaanni Waaqayyoo humna. Ayyaanni Waaqayyoo humna jedhame. Ayyaanni Waaqayyoo humna. Yes. Namni jireenya isaa keessatti akka barbaadetti adeemee kana barbaaderra adeemee waan barbaade qabachuu yaaddee yaada garaa keetiitiin oofamtee biyya lafaatiin oofamtee achi fiiddee as fiiddeetu waan baay'ee waan gootutti fakkaata. Ayyaanni Waaqayyoo gaafa namatti irratu hin fiidda garuu waan jiru. Ayyaanni Waaqayyoo sii galee ayyaana Waaqayyoo keessatti gaafa deemtu garuu innati sila hundumaatti dadhabde suni akkasumaan akka ta'e agarta. Solomoon akkas jedhe waan ta'e dhugadee hundumtuu akkasumaan. Kristos Iyesuus fannoo irratti nuu du'uu isaatiin ayyaanni Waaqayyoo nuuf kenname. Ayyaanni Waaqayyoo maaloo jennee irra naa deebimas. Deebitee shakkitee? Gaftee yaadame? Ayyaanni Waaqayyoo dhiifama cubbuutiif dhiiga horii dhangalaasa kana keessan deebi'u isaasa basics kan irra dabarreera elementary dhanni dabarreera keessa. Tokkicha ilma isaa Kristos Iyesuus to the maximum maaliifan jedhee foon Kristos Iyesuus isa dhumaati. Foon Kristos isa foontu keessan isa dhumaati. Namoota gaandoo dubbatee ture kan kolee kan irratti os ta'ee beeku namoonni egaa waan hundumaa godhanii booddee waa'ee foonii kana gaafa haasan maal jedhu nama waan tokko waa godhanii fi waan hundumtuu isa booddee maal jedhu kana caalaa foon koo nyaata jecha kana keessanii beektan kana caalaa foon koo nyaata. This is in a negative way. Kana jechuun maal jechuudha waan hundumaa gosi godheera waan natti hafe hin jiru kanaaf yoo jiraate maal foon koo nyaata kana caalaa. Dhageessanii beektan jecha kana. This is a negative way. Why am I going to positive way? Garuma nama gaafasa wayyo namkummo wano barbada to godeni otonni fonko nyaate hallelujah otonni fonko nyaate yo namu wala ya sa tichar mo kisani betani
Kana jechuun maal jechuudha? Horii irra caalaa, warqee irra caalaa, meetii irra caalaa, qabeenya irra caalaa, taayitaa irra caalaa, you name it. Waan hundumaa irra caalaa, the last resort is foon. Foon Kiristoos kana fuudhee fannoo irratti Waaqayyo nuuf kenne karaa isaatiini ayyaana Waaqayyoo maal ta'e nurra dhufe eenyurra nuyi warra Kiristoos Yesuusin fayyisaa dhuunfaa godhee fudhaterra ayyaanni Waaqayyoo nurra dhufe jechuudha. Ameen. Kiristoos Yesuus fannoo irratti kenname kun immoo akka anaaf isinii miti. Kiristoos Yesuus isaatiin ayyaana Waaqayyoo arganne Kiristoos nu du'e kun immoo ayyaana Waaqayyoo yoom argate laata? Kiristoos Yesuus fannoo irratti nu du'e kun inni mataan isaa maal beektu? Ayyaana. Ayyaana sanaan guutuudha. Mee Kiristoos Yesuus ayyaanaan guutuudha? Kiristoos Yesuus ayyaanaan guutuudha. Ati immoo ani bisin immoo Kiristoos Yesuus ayyaana sana eega fudhate booddee ayyaana Kiristoos sana keessa jiraannaa jechuudha. Amma let me show you something. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 10 daddafaan lafaasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 10. Yoona sirriitti na hordoftanii wanta lamatu ta'a. Tokko naffattaaf namni hidhaa baay'ee hidhaa seexanaa ta'uu danda'a, hidhaa amalaa ta'uu danda'a, hidhaa rakkoo ta'uu danda'a, hidhaa abaarsaa ta'uu danda'a, hidhaa qaalluu ta'uu danda'a, hidhaa wanta bara dheeraa ta'uu danda'a. Isarraa hiikamtee har'a you will walk home freely. Inni lammataa immoo dhiina kee addaan baaftee barta. Ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 10 namnaa dubbisu. Boqonnaa tokko lakkoofsa 10. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduus buufatee ulfina isaa isa ayyaanaaf dhugaan guutees argine. Ulfinni isaas isa ilma tokkicha abbaa isaa irraa argatu ture. Ameen. Maaliin guuteera? Sagalichis nama foonii ta'ee Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 10 sagalee eenyu? Sagaleenis Waaqayyoon bira ture. Sagaleenis mataan isaa Waaqayyoon ture. Inni ilma Waaqayyoo Kiristoos jedhamu sana ture. Inni sagaleen sunis dhufee gidduu buufate. Amma gaa Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 10 ofirraa akka jira. Sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduus buufate. Eenyu? Kiristoos Yesuus nama foonii ta'ee nu gidduu ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነ ፍጹም እግዚአብሔር የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ኩኒ ኡልፍነሳ አያናፍ ዱጋዳን ጉድ ክርስቶስ ኢየሱስ አያናን ጉቱን ክርስቶስ ኢየሱስ አያናፍ ዱጋዳን ጉቱን ክርስቶስ ማለት ጉቱን አያናን ጉቱን ምንም ክርስቶስ ኢየሱስ አያናን ጉቱን ተናገረ Thank you. Why? Sagalee Waaqayyoo jedha miti? Amma gaa. Namoonni mee ayyaanaan guututaa ta'an keessatti agarsiisan. Nama sadii irraa kan darbee, okay, irra boodannaa kanaa ayyaanaan guuteera tise, okay? Yes. Let me put it this way. Dubbii waa'ee amantii altoo gaafa barsee yaadattu? Waa'ee amantii barsiise maaliif utuu amantii qabannee amma jaasanaaf ficaallee jiru waldaa saduraanii keessatti gaaf tokko dhaqee dhaabaan jedhanii taphatan faarsanaa kana jedhanii kun faarfannaa dogogguraatti dhaabaan jedhanii faarfannaa dogogguraatti dhaabaan jedhanii ለእያንዳንዱ የእምነትን መጠን ከፋፍሎ ሰጠ kan jedhu irraa dubbisaarraa barsiisaa dubbifamaa fiitu utuu amantii qabaannee warra hubannaa qabdeetu faarfannaa kana baase utuu amantii qabaatanii hamba jasanaaf caa Kiristoos jedhee isin barsiisurraa ammoo fidan Kamu isaanii gaarii ture. Garuu maal irraan fatanii Kiristoos Yesuus hin duune hin awwaalamne awwaala dhiigee hin kaane kanarraan kan ka'e amantii hin qaban turani. Garuu gaafa du'ee du'aa ka'e humna du'aa ka'uu isaatiitiin warri Kiristoos Yesuusin fudhatanii giddii hin qabaatinaa amma obsaa achuma tura. Hangana abbaa koo yoon deeme isinii wayyaa achi gaafan deemu kan isinii jajjabeessu afur buluu isinii fan erga ayyaana Waaqayyootiin akka isaan gonfamanii godheera. Eega Kiristoos Yesuus gara abbaatti ol ba'ee nuyi abokaatuu ta'e mirga abbaa taa'ee ayyaanni Waaqayyoo dura jira nuti ijoollee Waaqayyooti nuti ayyaanaani ijoollee ayyaana Waaqayyooti ayyaanni Waaqayyoo immoo maaliin dura jira sadarkaa dubbisnee yarda
safara malee namni tokko Kiristoos Yesuusin fayyisaa dhuunfaa isaa godhee guyyaa fudhatee ka'ee ayyaanaan guutuudha. Ameen. Kanaafi kana eenyuun sun goobsin ati ayyaanaan guutuudha. Abdee ayyaanaan guutuudha. Amma gara gaaffis na gaafatta yookiis gaaffis keetti uumuu sinitti sarkifadha. Okay, number 1 an ayyaanaan guutuudha. Okay, number 2 ayyaanni waaqayyoo musila maalas ni jedhe. Dhiifamuu isaatii dhiifama ayyaanni waaqayyoo godhu ayyaanni waaqayyoo kuni afattee kanatti keessa teessu godhoo utuu hin taane ayyaanni waaqayyoo humna waaqayyoo jenne. Kanaaf namni ayyaanaan guutuu ta'e maal qabachuudha? Humna waaqayyoo qabaachuudha. Ameen. Namni ayyaana waaqayyootiin guutuu ta'e humna waaqayyoo qaba. Namni ayyaanaan guutuu ta'e humna waaqayyoo qabu immoo waaqayyo isaa wajjin jiraachuu isaa demonstration. I'm going to challenge you today. Eda na midnighti nakaradda ture Ethiopiyaatti. By the way, dur biyyatti bilbilee nama nakaraddaa jedhaan isinaa reverse galanne waaqayyoo fayyadamu. Amma hundaa bilbilee nakaraddaa nama tokkoof nakaradda ture namni kuni mucaa ture argatte nama turte tokko mucaa argatte muka kudhan. Gaafa mucaa argattu faayibariitu mucaa harkistuu dhalatee mucaan gaafa guddatu duukaa guddata faayibarichis. Cara tu juru ayah dua kau nak rugi. Sebab dia, sampai jadi wang dua kayu punya garasi ni saja. Iu tiga dari berarti, nak kalian. Sebab dia kasih misalnya malu bagi kita, malu wang bayi tu dupat, akau nak kisah dupat tu, malu boleh sekolah tu pun abdan aja. Karena muda karena kerja. Apa kalau tu nama amin jerum beka, boleh abdan nama jangan jerum beka. Ayyaanni waaqayyoo humnaan irra dhufe amma ayyaanni waaqayyoo isin irra dhufaa eegaa ayyaanni waaqayyoo isin dhufu kan immoo keessatti miti fiizikaalii isin irratti demonstration isaa agartu eegaa gaafa jirtu maal wantu godhaa midhaan jennaan ergaa waaqa kanaa kee dubbatu raajii abaluun bira dhaqeen ture kanaan dura isuma naan jedhe waaqayyoo iddoo akkasiis immoo dhaqeen ture isuma naan amma ergaa iddoo sadii ergaa iddoo lamaa dubbatamee word by word natti dubbateera maqaa kanaa kee waan ta'eef ati gaafa tokko faatu asii eebbanaan jette galanni waaqayyoo fayyadamu. Kana namantaa amma gaa'ii isa guddachuu irra jirtu mucaa hin guddifna isa goguun irra jiraatu faayibari sana immoo hin gossina. Oga ba'umsa isaa hin baafti jedhee yaada. Qabxiin ta'e manichi keessi. Ofii kooti anas jiraadhee isaan Dabra Zayit Itoophiyaa keessa gara Dabra Zayitii turanii halkan around midnight iddoo kana utuu kadhachaa jirru humni waaqayyoo manicha irratti abiddaan gaafa hin dhuftu arge. Maal jechuu barbaadetanii ayyaanni waaqayyoo sirra jiraachuu isaa gaafa bartu jira. Shakkiin qabaate. Ayyaanni waaqayyoo sirra jira. Ayyaanni waaqayyoo sirra jiraachuu isaa gaafa bartu. Ayyaanni waaqayyoo humna ta'uu isaa immoo gaafa hubattu. Humni waaqayyoo sirra jiraachuu isaa namoonni si bukkeedha. Namoonni naannaa kee jiranii arguu jalqabu. Saboonni waan jiru ilaa waaqayyoo jaarraachuu jalqabu. Ilaa waaqayyoo raajii boraachuu jalqabu. Ilaa waaqayyoo jaalallachuu jalqabu. Ayyaanni waaqayyoo sirra jiraachuu isaa simiti kan beeku. Namoonni si arganii hin beeku. Ameen. Amma Kiristoos Yesuus maaliin guutuudha? Kiristoos Yesuus ayyaanaan guutuudha. Ayyaanaaf dhugaadhaan guutuudha. Amma ati immoo Kiristoos Yesuus kana fayyisaa dhuunfaa kee gootee gaafa fudhattee dhufeenyi kiristaanaa maal jedhu? Hiikaan kiristaanaa jechuun maal jedhani? Ajii waraan jechuudha gaafa kana barsiifne. Hiikaa kiristaanaa jechuun Kiristoos keessa warra jiraatan period. Definition of rule. Raajii boora kana maaliif wal qabsiisne ittuma Itoophiyaan Ingiliffaan Itoophiyaan jechuun namoota Itoophiyaa keessa jiraatan Ameerikaan jechuun immoo warra Ameerikaa keessa jiraatan. Tokko dura dhuu biyya tokko naqnaan yaani naqan. Chinese ila Canadian. Okay. Canada keessa warra jiraatan jechuudha. Kiristiyaan. Kiristoos Yesuus keessa. Ameen. Haleluuyaa. Kanaaf egaa kiristaana ta'uu keetiin adeemsa jirta jechuudha. Kiristoos keessa jirta. Kiristoos immoo maaliin guutuudha? Ayyaanaan guutuudha. Ati Kiristoos keessa jirta taanaan Kiristoos ayyaanaan guutuudhaan A is equal to B and B is equal to C. Associative property. A is equal to
Si. Kristos keessa jirta taanaan Kristos ayyaanaan guutuudha taanaan ati ayyaanaan guutuudha. Amen. There is no reason why we don't demonstrate the power of God. But there is a reason for you. First part of my preaching about there. There is no reason why you don't demonstrate unless there is some tiny problem. I'm sorry. Kristos Yesus ayyaanaan guutuudha taanaan ati immoo Kristos Yesus keessa jirta taanaani ati eessa keessa jirta jechuudha ayyaana Waaqayyoo keessa senteri isaa keessa jirta jechuudha. Gaafuma ati adeemtu ayyaana Waaqayyootu sitti marsiisu duukaa adeema. Haleluuyaa. Kan taanaani Kristos keessa jirta taanaani Kristos ayyaanaan guutuudha taanaani ati ayyaanaan guutuudha jechuudha. Ati ayyaanaan guutuudha taanaani Waaqayyo ayyaanni immoo humna Waaqayyooti jenneerra. Ila ayyaanni jaalala Waaqayyo nu argisiise dhiifama Waaqayyo nuuf kenne kennaa tolaati utuu ittiin dadhabin utuu hojjechuudhaaf itti dhamaatee ittiin argachuu fi ittiin abbalin kan Waaqayyo akkasumaan tola nu kenne yookiin in English agape love kan jedhan agape love. If somebody says I love you, it's easy to say I love you back, right? And then there are people who say I hate you too. Or I hate you in your name. I love you. Amen. Hamman mana jaallata hamman Kristos Yesuus ni dabarsanii kennu. Okay, Kristos inni naa kennite ijoollee meeqa si hafe tokkitti masana qaba. Seeman si kennu waan amma qabu hundumaa amma si kennu. Sini galaa jira dubbi kun kana erga ta'ee waa tokkoon jedhe gaalaan malanni sin Ingiliffaan jedhe. Warri Ingiliffaan dhageenya. Innan sini jedhe maanni ayyaanaan guutuu erga taate ayyaanni Waaqayyoo erga sirra jiraate ayyaanni Waaqayyoo immoo dunkaana afatanii keessa ta'an utuu hin taane hunda Waaqayyoo erga ta'e hundi Waaqayyoo wanti inni sirraa hin mul'anneef hin jiru. Hamma ammaatti kiristaana taatee ayyaanni Waaqayyoo sirra jiraate ayyaanni Waaqayyoo sirraa hin mul'anne taanaan I will show you the reason. That is how you identify your enemy. Ayyaanni Waaqayyoo humna Waaqayyooti jennee mee gara warra Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 10 dubbisaa dhaggeeffadhaa. Gara warra Qorontoos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 10 akkas jedha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa gara warra Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 10. Amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera. Ayyaanni inni anaaf kennus utuu dhimma hin baasin hin hafne. Ani hunduma isaanii caalaa itti dadhabee hojjedheera. Ana utuu hin ta'in garuu ayyaana Waaqayyoo isa anaa wajjin jirutu dadhabe. Egaa anis isaanis akkasitti hin lallabnaa isinis akkasitti amantanii jirtu. Eenyu jechaa jira? Phaawulos waa'ee seenaa isaa haasaa jira. Sila waan tokko dubbadheen ture. Phaawulos utuu gara warra Qorontoos jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irratti kana hin jedhiniin duratti yoo ol sittanii ilaaltanii lakkoofsa 8 kaatanii asii gadi